baasa 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 ajaa'ibaan nu qunname ilmi namaa gariin bitame gariin dagame gariinis dorsifame dhugaan dhabame lammiin rakkoof saaxilame furmaanni isaa maalime yaa rabbi jabaansi kan miidhamaaf tumsu hin dandeenyu roorroo lammii argatti callisu nuttin eeginii teenyatu waalibsu ijaasittin geessu nuttin dhiisinii nuttin eeginii ol nu qabi yaa rabbii teenyatu waalibsu ijaasittin geessu ilmi namaa rabbii qofaa fi gabroomaa isaa sodaatamaa isa yammatamaa faaruunis tansaatii isaatu faarfamaa halkan dukkanaawaa homaa hin agartu bobbaatee dalagachuufis namaaf hin mijjatu hanga guyyaan dhufee biiftuun baatee iftu gabrummaanis akkasii hubaddaa namuutu dukkanni gabrummaa tan nama ukkaamsitu dalagattee of jijjiiruu eenyummaa kee akka ibsattu jirra jettee mul'achuuf mirga hin argattu wanni kansa doodhaa jiruun ummi ooyitu lammiin tee rakkachaa waarahaan argattu bal'aana oowwitu dhiigaan of kabachiisu ol nu qabi yaa rabbii teenyatu waalibsu ijaasittin geessu bilisummaa qofaa tan nama boonsiftu biyya teetirratti sabbaa itti taatu caasaa sirra keetiin ofiin of bulchitu qabeenya keetirraa fayyadamaa taatu mirga kee hunda sirriitti eeysifattu afaanuma keetiin barattee barsiiftu gaafii gaafatteefis deebii kan argattu hiree mataa keetii murteeffattu bilisummaan dhugaa waa taphattiin goomtu wareega gaafattu hundaaf of qopheessu ol nu qabi yaa rabbii teenyatu waalibsu ijaasittin geessu bilisummaa dhugaadha argachuu gaafiin hawaasaa jaarraan amma jirru diddanii takkaffaa keessa yeroo daa'imni waggaa 5 falmatu mirgasaa ummanni mootummaa isaa madaalu argachuu feesisaa kana kan dhaabbatee bulchee deebisuuf gaafiisaa kana argachuudhaaf lubbuu qaalii wareega baasaa malee kan irra wayyaa ol baasuu miti kaayyoonsaa garii waan ummanni dheengadda bira kute har'a odeessaa eenyu kanaaf duuba akkanaaf gurrasaa dhufuutu si baasaa qabattee waan ummata feesisu ol nu qabi yaa rabbii teenyatu waalibsu ijaasittin geessu